wanni amaarri sodaatamee sheeyni Oromoo abbaan gadaa Oromoo qeensiin Oromoo wanni tuffatamuuf maali Oromoo gajjiif laali sigel amaaronni miskiiloon ummata isii ijaarrattee jirti jechuudha ummata si balli rakkoo keessattis balloo keessattis aangoo feete qabaattus ummata isaaniitti wajji jiraatan keenya kun aangoo xiqqoo takka yoo abiyyummaan dhufee harkarra haayyate ganaa diinni isaa ummatuma isaa wajji qabsaa'u ture hoogganaa mootummaa qabi hoogganaa siyaasa qabi hoogganaa amantii qabi hoogganaa afoosha qabi yoo xiqquma dhufee warri mangistii kun isaa dubbise warruma isaa wajji qabsaa'u ture kanaa jechuun diinni isaa guututti miskiiloon warri amaaraa laala raqeensotii amaaraa laali qeensotiin amaaraa akkamiin lola naannoo amaaraa keessa jiru kana balaaleeffachaa jirti dhaabbatte sigale akkamiin balaaleeffachaa jirti dhaabbatte laalime qeensotii amaaraa walii qunduu wayyaa bar lubbuu isaanii kennanii akkamitti dirooyin naannoo amaaraa irratti xiyyiitii roobsu jiru kana balaaleeffachuu jiran guyyaa ummanni isaanii rakkoo keessa jiru waliin dhaabbachuu jiranii jechuudha isaanis yoo rakkoo seenan ummanni isaaniitiin waliin dhaabbataa jechuudha arra wallagga keessatti dirooyiniidhaan gujii keessa dirooyiniin gartee Oromiyaa guutuu keessa Boorana keessa dirooyiniin summii facaafamaa jirti sheekha Oromoo tokko hagabbee dhaabbatu gartee sheekha Oromoo tokko gartee qeensi Oromoo tokko dhaabbatee Oromoo irraa dirooyinii dhaabijuu gartee ana amma duraan isinii dubbadde gaafa waa'ee Soomaaliyaa dubbadde sanii isinii dubbadde ummata kee guyyaa rakkoo yoo bira dhaabbatte guyyaa ati rakkatte inni sii dhaabbata jee sigale guyyaa ati rakkatte inni sii dhaabbata jee ummata guyyaa rakkoo bira dhaabbatin guyyaa rakkatte qofa yaammachuun eessa jira deero eessa jira akkamitti taa'u sigale ummata guyyaa rakkoo dhaabbatteef ummata guyyaa rakkoo wajji dhaabbatte kana yaammatta malee sigale guyyaa teetii rakkatte sigale yaammatta malee amaarri wanni boonee deemuuf ummata isaaf duubaa qaba jechuudha dalay 5 kiiloon 4 kiiloo caalaa nama 300 kuma 700 ol qabdii jechuudha dalayduu qofa Finfinnee qofa keessa sigale Finfinnee qofa keessa dalayduu qabdii jechuudha hangas takka qabdii jechuudha dalayduu isaa tana yoo lafaa kaa'een irraa warri 5 kiiloo dhukkee irraa kaasaa dalayduu isaa qofa osoon ummata amantii isaanii hordofu walitti yaamin ifitti asiin deeyin dalayduu isaa qofa yoo wada fiit jeen dhukkee irraa kaasa Finfinnee san guutuu gubsiisaa jechuudha maaliif ummanni fi jaaree jira sheekotiidhaan hawaasa keessan jaara hawaasa keessan quba qabaadha hayyootaan hawaasa keessan ijaara hawaasa keessan quba qabaadha ilkeen tabakka takka jirtu waa ciniinaa jette Oromoon ummata ifii osoon quban qabaatin sheeyni keenyaa darsa facaasaa jala kute qeensiin keenyaa darsa facaasa tokko tokkoon isin guuran hayyoonni keenyaas darsa facaasaa jala kute ijaaraminsi lafarran jiru lafarratti ijaaramu qabdan wanni mootummaan kun Oromoo irratti godhin maaltu jira abbaa gadaa si dura rashan hin dubban abbaa gadaa sun nama lafarratti ijaarrere qeeroo lafatti ijaarrere foollee lafatti ijaarrere abbootii qabeenyaan ijaarrere namni tokko isaan dubbanne sitti nu miskiina kana asii iyyuu fi ture sheekotii rashan nama tokko harabbi sodaatu kee iyye malee kun ifiifu abiyyi fi shiballis irraa fuula arkatuuf isaan bira yaa'u ture jechuudha masgiida jeet quraana rabbiitichi dura cicciran shaggar keessa quraana rabbiin cirre masgiida biyyan jirre isin ijaarraa mee masgiidni biyyan jirre dhiisi masgiiduma biyya jiruu tokko jaaranii eega zib goosisan hin jaarre jechuudha ummata yoon ijaarin sigale
ummata kee yoon qabatin ummata keetiif yoon dhaabbatin ummata kee yoo akka gaariitti ijaartee if duuban hiriirsin wanni ati ummata homattu hin jirtu. Abbootii amantiitti warri qeensii fuudhaniidhaan jechuudha. Baala gizeen takka dubbattee tadheen gadda sagalee isaa kamitti ofirraa qabuu dandeenya. Humni kun maaliif Oromiyaa ittiin mandeeffatee Oromiyaa keessa deemee fixu jira? Maaliif akkanatti uummata keenya dararuu jira? Humni naannoo Amaaraa kun akkasuma namni Amaara ta'ee Oromiyaa keessa jiraataa jiru isaan kana gaan uummata keenya keessa jiraataa jirani. Isaan sun gartee humna isaanii asirraa achitti ijaarratanii ummata keenya ummata nagaa fixaa jiranii. Akkasuma hinurraa hin ta'inne humna nagaa humna gartee humna addaa midhaaffatanii humna faannoo fi hinja'u midhaaffatanii ummata keenya irratti rakkoo uumuu jiran. Rakkoo ummata keenya uumuu jiran kana akkamitti ofirraa qolannaa nami je'ee nami Oromoo lafaa ka'ee ummata kana akkamitti ofirraa qolachuu dandeenya? Akkamitti ofirraa qabuu dandeenya? Akkamitti ofirraa dhowwuu dandeenya? Wanni jedhamu maaliif uummata Oromoo keessaa bahuu hin dandeenye? Mootummaa namni durii ijaaree mootummaa dhufee nurraa dhowwaa wanni jedhamu hin jiru. Ofumaa ofirraa dhowwuu akkamiin nu barbaachisa isa jedhu gadi ilaaluun keessatti murteessaadha. Dhugaa dubbachuu fi fannoo gaafan ijaaramiin dura humna naannoo Amaaraa kana nami ijaaree mootummaadha. Abiyyi nami ijaare. Abiyyitti ijaareeti eegumaa itti ijaaree humna kana inni itti godhe booda isumatti as garagalan malee duraanuu kan ijaareessa. Ni mootummaan kun akka Oromiyaa mirga dhaabbatee gartee irraa waan rakkoo jirtuu fi bitaa mirgatti waan isaan qocolamaa jiran kana irraa dhowwu hin jirtu mootummaa biraan eeginaasan. Isin akkamitti ofirraa dhowwinaa waan kana akkamitti ofirraa dhowwinaa waan kana akkamitti ofirraa kunnaa naannoo keenya akkamitti eeganyaa naannoo keenya daangaa haga daangaatti akkamitti ofirraa eenyaa ka jiru murteessaa isaa maaliif hin murteeffanne Oromoon kaabaa bahaadiyaa maaliif hin murteeffanne waan kana moo kachi qocolamu jiru fi kachi baqatu jiru fi kachi saamamu jiru fi kachi gubamu jiru isinii miti jechuudha. Maaliif hin gubanne maaliif hin hooqanne madaa maaliif isisi kanneen dhugaa yaa uummata kiyya kabajamoo dhugumaa isin himna isin uummata gartee yoo akka waraabessaa isin kutatan illee akka farde waraabessi gisee farda kutatu beeyta fardi achuma utaaleetiin dheeda isaatti deebi'aa beeyte akkasiin ta'inaa kaa'u ilma namaati hin ifata ni haara waan tokko ofirraa deebisuun kee dirqama hidhattee ofirraa deebisuu dandeetta. Fachiftee ofirraa deebisuu dandeetta, dhooftee ofirraa deebisuu dandeetta, dubbattee ofirraa deebisuu dandeetta. Yoo atiin akkuma ilmaaniiti akkuma ijoolleetti boottu taate wanni hundi yoo gartee sirruma ijjataa deemti. Waan deemaa jiru kana ofirraa dhowwi, waan deemaa jiru kana ofirraa dhowwi. Naannoo biraa keessatti waan ta'u teettee ofirratti hin caqasin, waan naannoo biraa keessatti ta'u jiru asitti ofirraa eegali. Maaliif eegalamtee isarraa eegali? Fakkeenya yoo fudhanne uummata kiyya kabajamoo nu nama rifatuu miti nu akka harreeti dullamaan tumanii gisee hundaa nu nama gartee socho'uu miti nu nama gartee uummata fayyaalessa lafee gowwaa uummata lafee gowwaa gartee foon isaa boora jaama durii akkasuma jaanii uummata akkasii taane sanbiraan uummata doofaa uummata qola ta'uu hin taanu. Waan nuun hin malle kuni waan nutti salphinnaati waan nutti sheemiiti ofirraa waan tokko qolachuun nu barbaachisa waan tokko ofirraa dhowwuun nu barbaachisa mootummatti iyyuu miti mootummaa kanarraa homaa hin fuunu mootummaan ofiiyyuu bakka waan qabuuf waan gadhiisu dhabeetiin irra jireetti isaa filatee asumatti aangoo ka ofirraa shakke kaan shuumee kaan shaarutti jira kun homaa si hin bahu daangaa kan kee dhufee sirraa dhowwuu hin danda'u. Si ka ofirraa dhowwu Oromoo hidhadhaati Oromoo daangaa keessan eegadhaa Oromoo daangaa keessan eegadhaa ummanni Wallaggaa ummata keenya ummatti Wallaggaa sun ummata keenya tudumuutti jira ummata keenya san haa eegannu ummata keenya san irraa haa dhowwinu ummata keenya san irraa isaan achirraa baqatanii gara itti baqatan dhabanii ummata silaa gara Oromiyaatti baqatu
Oromiyaa keessatti as baqatu garee Oromiyaa keessatti baqatu dhabee uummata Amaaratti achi baqate akkasitti irratti isaanuu sanuu itti baqatan sanuu fixanii hambaan haftee akka godhan wallaalanii ammallee bakka irraa itti fixan sani deebisuu deeman. Kuni maaliif ta'e? Uummatuma keenya kana maaliif darana? Dachiin isaatuun guddoodha, dachiin isaatuun bal'oodha. Isaan ammoo sirra taa'anii, sirra nyaatanii, sirra dhuganii, sirra sirbanii, sirra taphatanii, sirratti kolfanii, sirra geerraranii, sirratti gartee sirbanii, sirratti dhaadatanii uummata kan kee irratti waan fedhan sirratti udaanuu jirani. Maaf hirrifanne? Maaliif ofirraa hin dhoowwine? Isaan sana achirraa kaafnee uummata keenya san maaliif irra hin dhukkubsiifne? Barbaachisaan dawaan sani dhukkuba tokko dawaa barbaadan dawaa bakka sanii hin fayyitu. Dawaa bakka sanii yoo agarre, dawaa dhukkuba sanii yoo agarre, dawaa dhukkuba sanii dhiiftee yoo ati kan waan biraa barbaaddu taate dhukkubi kun kulkulaatuma deema jechuudha. Dhugaa isin hima uummata kiyya. Isin nama isinitti yoo himanillee waan tokko dhaga'uu miti. Nami tokko ni fayyaa fi isbitaala deema, ni fayyaa fi doktora bira deema. Doktorri kun dhukkubi kun maali jedhee isa gaafata. Dhukkubi kun kanaa jira. Dhukkuba kana dhiiftee dhukkuba biraa barbaadda. Dhukkuba kanaa dhiiftee dawaa dhukkuba biraa barbaadda. Kuni dawaa miti. Uummata kiyya kabajamoo dhuguma walti himna qola ta'uu hin qabnu. Uummata keenya nagahaan kaaba kibban baanee uummata keenya irraa waa eeggachuun dirqama keenya. Kaanee qeerroon teenna kabajaadhaan uummata keenya irraa eeggachuu qabna. Uummata keenya nama tuttuquu jiru. Daawaan faannoon uummata keenya fixaa jirtu achiin seentee uummata keenya kan wallaggaa dhumaa jiru. Uummata keenya san ka dararaa jiru, achiin mootummaan dararaa jiru, achiin abaa'oo jedhanii mootummaan dararaa jiru. Uummata keenya kana bira dhaabbachuun keenya dirqama. Uummati keenya kachiisuun dararamaatiin jira. Dararamaa san keessaa akkami uummanni bal'aan kun uummata kana bira dhaabbachuu dadhabee uummata kanaaf sagalee ta'uu dadhabee